السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت والمان أوروبو دا بجرات تنسنين جتشارة جفدا دامسا أجايبا يجو نمني دامسي خن قيخون اسم برغي شير ولي قد أباليين كيسن نابا في نما ميكون نما مندافو شير ولي قداتي والبران غها مال يوجتني warri dalaga raabaatanii gara waadii dawaasif deemtan of eeggannoo godha maaxarran dhaqina lammaffaa warri gariiba birkaa jirtan dalagarraa kan baatan gara maaxaa mitirikii fi wanti akkan deemne yookaa obboleeyyan qabaattanii saahibban keeysan jiraatuun warri dalagarra jiru biran maqaatii hojii barbaaddadha maaxarran dhaqinaa keeysaafuu waadii dawaasir warri naanna waadii dawaasir jettan dalagarraa baatanii gara maaxaa akkan deemne maaliif yoo jettani saamicha hamaa jira jechuu ijoolleen arsii naannoo shirkaa jechuu ijaaramteen nama gara nama 20 meeqaatiin timira keessa iddoo taayisumtaa godhattee achitti nama saamaa jirti waadii dawaasir jechuu keessaafuu kan akka maaxaa yamanii ammallee suleeyli jechuu bakka godhatteet iddoo teessu godhatteet dalagaa hin deemmattu hin dalagattu achi teesseetuma jechuu miskiina dalagarraa dhufe miskiina tawakkalatee dhufe wala jettanii wala maallaqa wanta akka sirratti hin dhiisan uffata bareedaa yoo qabaattee sirratti hin dhiisan dhaggeeffadhaa wallaahi laazim naamana dubbiin tan kunoo abbaa fitan gaafadhaa dawwalaa ijoollee gariiba maaxaa jiran jechuu arsiituun dhiisan jechuu ijoolleen shirka jaaramteet achi kunoo nama meeqa diddiran dhiyeenya kana ji'a takka hungeenya gara bultii guyyaa 20 mucaa wadaay tokko maaxaa yamaniit irratti diddiran jechuun mucaa qabatan kutan jechuun duyda kanaa fi qaama kana bakka diddiramin hin qabu mucaan jawwaala irraa fudhatanii maallaqa jalaa fudhatan dhageeffadhaa wallaahi sheer walii godhaati warri dalaga irraa baatan maaxarran dhaqinaati nama biran maqaati nama bira taa hojii eeggadha waan san ta'eefu saamicha hamaa jira ammallee birka maaxaa mitirik jechuun saamicha ajaa'ibaati jira jechuun ijoolleen tun amma waadii daawasirtan jirani halkan timira keessa deemanii nama dalagatu jechuun baangaal isaa tahuu nama hunda saamicha ajaa'ibaat irra gaggeessu jiran waan san ta'eefu maaxarra hin dhaqinaa of eeggadhaa if eeggadhaa sikkiina keessan farraan dhabinaa maaliifi nama tokkicha dura isinit dhufe cumaa isaa facaasaati miilli keessan hanga isin baasu takka fiigaa dhiyootan amma guyyaa 4 dura mucaa keenya tokko saahiba keenya tokkotu dalagarraa bi'ee achirra dhufe achirratti gisee inni dhufu halkan itti wal mareetanii mucaan halkan maaxarraa fagaatee bulaa guyyaa kan itti wal mari'atan jechuun mucaan achirraa baafate sababa inni achirraa baafateen kara qabamee jechuun akkasitti ijoollee arsii nama tokko dhahee ilkii irraa cabsee achirraa baafate mucaan kunoo dhufee jira jechuun alaatu lamma mushaawara qabatee dhufee jira mucaan alhamdulillah bee jira rabbi isa baase saniifuu if eeggadhaa of eeggannoo godhaa maaxarran dhaqinaa nama bira dhaqaa dalagarraa baanaan tanaafuu sheer walii godhaa hundi keessanuu